mootummaa isaaniiti malee namoota kanneen osoo dhattee qaama seeraatitti anti ana osoo taate wallaahi gara laafu ana osoo taate tiyyaa gara biyyaa naa haa galchanii seeran qabuumi gara biyyaa naa galchanii waan akkanaatitu as keessa hojjetamaa jira naannoo akkanaatitti bakka akkanaatitti waan akkana hojjetaran jedhee macura isaanii baasee fuudhee seeratti qilee haaseeranii maaliif na dhageeffadhu waa'ee mucattii kanarraa haasofte mucattiin waraqata ji'a afuriif itti kennatte galee gaafa bulii 10 itti kennite qaanuuna kaatar biyyattii jirtanii ji'a afuriif mootummaan hayyama gallakkise in hojjedha jedhee irraa fuudhe jiini sun yoo irra tare raamaan akka irratti deemu ni beektu akka irratti laakka'u siigalee amma mucattiin oduu isa eeggat usuu baaba addangeessine qoyme rabbii jedhi qoy rasuuliin si qabee qoy kaabaan si qabee qoy sagalee inni qabuuf hunda barna bira jira bar kaabaan si qabee rasuuliin si qabee abbaa feete gaafadhu annuuraddiin jechuun nama kitaaba lallabu annuuraddiin jechuun nama masgida keessa dhaabbatee dawaa godhu annuuraddiin jechuun nama akkas jechuudha osoo jedhu Namberi ta namberi. Harapate beratu. Alati ya citti sadaqaan gara kana nu taaf kelle bakka balleessuuf deemannee abaaboo asii ol darbantan illee taatu alati diyaaspooraan nu haa jiraatu wallaahi abajama isin akka feetan taa diyaaspooraan nu jiraadha duddi koo isiniif haa citu koma feetan taati diyaaspooraan nu jiraadha yaa gara laafoo diyaaspoorati rabbi isaa haa kabaju waan obboleessi kenna nuun taane waan haati teenna nuun taane nu ta'aa jirani diyaaspooraan nurraan bu'ina tabibi ana raggati isaanii mataa kana deebisi obboleessi kiyya takka taa'iiti televiziyoonii mana keessatti kiraa mana isinirraa kan fallamaan rakkatan rakkoon qabuuti kiraa mana akkasii tokkosita takka akkas nuun jedheen beeku obboleessi kenna sa'aatii obboleessi abbaan ilmoo gudeedaarutti diyaaspooraan kan bifa nuun beenne jimmaan irra dhufee push nu godhee harargee irra dhufee push nu godhee arsii irra dhufee push nu godhee hin tuqin sadaqaan qaraa baddeerte hafte illee lafaa balleessuudhaaf hin tuqin baddeerte sadaqaan lafa. Dole rubani barakana godhanii amma imaaraatii kanatti dubartii mana qabanii fi kaasii qabanii fi kanuma qofa ta'etu jira hirrafti guyyaa karaa galgala gabbaatii akka inni oolaan irra deebi'u Muhammadu kaafteeriyaa geessiti hin qabbaneeffatti isallee viidiyoo maanfataa gootu. Heeruma dhooggan jiru. Diyaaspooronni jala kana jirtan push gootan moo gara laafoon akka fedhasitti haasa'uu hin dhiisaanii. Aguruan inshallah azim push ergatan jiro jin gurbicha ka fedete hasayan jiro push ko tammo anin jaddisan demishi hala qilleensa join godhaa jirani koy takkatu maala koola dhiigatee hin beekone takkatu waa'ee deeftaroota dubbannaan laal fiigoo eegalan leebilii 38 kana baadhatan kaqara gaabaani eenyumatu motora takka naa kenna dhakkuma takka eenyuun naa kenna jedhee as yaadu namni tokko puushilan goone waa'ee giiftaroota kana dubbanna yuuzar hin ta'anii bar kaba yuuzar hin ta'an dura ta'an kana gizee ati waa'ee giiftaroota kana dubbatti akkaawuntii gurda kana dhufan dhageenne bari wallahi wallahi Umat Islami guddaa badaadha bara. Laal walla kun amma eegalee kun akkaawuntii gurdaadhaan dhufu 39 tokko dhufe qoy kan 25 tokko illee Fayyaa qabdi. maal Fayyaa qabdi mataan jijjiiraa fayyaa qaba. Mataan maan isaanii fayyaa qaba. Kan ajaa'iba bexaam hin ajaa'iba jechuun qabeenyi yoo sirraa fillee akka mootu jira beekta. An ummata yaa yoo harma kana ila agana waa argee fi ummata yoo dabbaa kana argamu fi kana kontrol gochuu dandeenye. Kaddu sun Oromoo hundara jirti gara laafoo kee fakkeenyaaf yeroo tokko dhiifa mana godhaate mana algaa bultee illee jechuun keessanii deena hojjedhallee gaafa biyya galeessanii karaa irraa obsaa fa wajjin karaa wayii irra osoo gad deemnu tokko karaa asii gadii kana makiinaan hedduun garasuma gadi tara gaduma tara makiina dhaabannee eegganna karaa gubbatti taaksii eegganna
Obsaasii asii gadi maaliif akka nama kiinaan gadi taraa jennaan beerree immoo salphii qabattee dhaabbatti quumxaa kan addachaate jechuudha boodii kan addachaate harmi kun ala jira. Maal inni jennaan bakka barri shamarran asii fudhatanii mana algaa geeffatanii naan jedhu. Eessa as kunoo naannoo kana. Gizee kaanee nama hedduun jirra keessa gaddee deemnu ni dhaabatti. Amma obsaan takka intaloon diyaasbooraa dhuftee jirte fuunee deemaa jirraan aayifoonii guddaa kana qabdi irraa fuudhee. Kisatti gaggaate meeqoo hinaan jedhin argitaa waan jira. Nabira duuba hafaati asumaan xiqqoo gadi deemaati. Gad deemee gaafadhaa naan jedhe. Akka inni barbaadu hunda waliin ta'uudhaaf Itoophiyaa 5,000 kanfaltaaf. Kanfalee fi akka inni barbaadu hunda taatii jechuudha waan inni barbaadu hunda. Akka paarsantii qaba. Beeka daawwantichi. Akka ofii feetu ta'uudha. Biyya kanaa saabattee biyya galti. Saabattee biyya galtu karaa ittuma hin jirtu. Warri biyya galee kun mana ijaare namni cinaa bara. Okkoo kanaa bar indee. Warri amma keessattuu jechuudha. Anamma hin dubbadhu mee haate. Mee dhiisi keessattuu hin dubbadhu amma yoo dubbadhe jedhe bar. Mee namoota meeqa onlaayinii kanarraa dhabdee amma eessa jiran beektaa bakka isaan jiran. Akkana nageetti ficciitiin. Warri dur asirrallee. Darbaa ture abbaa barbaade raggataa abbaa. Waan si gaafa dhajeetiin raafadhee barsooma. Keessa jiimanii dareeta. Yadi rakkoon qaban kaa haqa olii nyaatan jedhu malee amma barsiisaa OBN kijiba taate hin beekanini nama barbaaduudhaaf makiina diimtuun barbaadaa jedhan. Geemi beellamaa hojjechuudhaaf $100 takkaan hojjetaa jedhan. Viidiyoo hojjechuudhaaf jechuudha. Anaarra dhageenya gintuu waan dhagee waan kana. Eeyyuwaa jedhanii jechuudha. Haada haa godhu rakkoon qabu maaliif isinis ni fayyadamti waan ta'eef waan fayyadamtu san irraa haaf yoo kenniteef rakkoo hin qabu. Garuu amma ishii gara laafoo rabbii jedhiiti. Haadha tiyyatu mana yaalaa jira. Amma mucattiin takka namicha bawaagaa nuuraddiin na himatte sun jechuudha. Gara laafa wallaahi rabbirriin takka bartasi gubdutu jira. Anama shamarran birri dhiira kennitee nyaatan ittiin gammada baqa nyaatan jedhaa jechuudha. Birri mucattii sanii garuu ciisana dhoggite ilaa hadhaatitti jechuudha. Namichi sun waan rabbitti himoo rabbiin isaa haa beeku. Wallaahi gara laafa ani jedhu. Dhageeffadhu gara laafa. Nabaasi kakaalii kiyya nabaasi. Nabaasi. Ifaan guddaati. Ifaan fitateen. Nabaasi. Yoo rakkoo guddaa qabu. Nabaasi. Isii miti biraati jira. Mariyamaa miti biraati jira na dhageeffadhu. Family tap tolcha. Biraati jira bar na dhageeffadhu. Mucattiin maali gootu beektaa? Tokkoffaa barreeffaman beektu nama osoo hin jenne biyyaa bahe. Diqqeen hirtee osoo hin jenne biyyaa baate ijoollee sadii qabdii abbaa manaatiin walii kanii jiran. Siigala. Silki makana bitee iimeelii fi iimoo waa hunda wasaappii irratti buusee isa tutti kennee bakka kanaan sagalee qabii akkanatti dawwalanii bakka kana kaardii ana tutti sii buuta yoo irraa sii dhumate jedhee isa tokko isa. Silki makana iimeelii isiitti fayyadamuu nama danda'u jechuudha. Haadhaaf abbaa hin qabuu naan jetti. Abbaa manaatiin wal dhabde ijoolleen isii obboleessa bira jirti. Obboleessa sanuu amanuu dadhabdee mallaqa kan akka abbaatitti baabaa jettee isa bira kaayatti amaanaadha. Naa kaayi gaafa ijoollee xiyyaa waa barbaade achiin naa galchitaa jettee itti kennatti. Itoophiyaa gaafa baatun hundi kennaa baankii hin qabnu ni beektaa namni amma reefi jabanate malee baankii qabaattee baankii hin galfatu. Mallaqa kana isiidha akka waan beenne argite akka waan beenne irraa walitti qabatee isiin ittuma ergiti. Kuma lamaa keessaa naa galcheettiin haqamiin naa galchaa artan jedhu. Sanumaa laali. Amma birrii 50 ho'i galcheefii ture birrii Dubaayii meeqa sii galche jennaan hin beeku. Ta Itoophiyaa meeqaan sii dhaye hin beeku. Haqa nama kanaa haraman hin ulfaatu. Amantee abbaa godhattee
godhattee haadha godhattee abbaa manaa godhattee obboleessaaf obboleettii irraa itti hundeeffattee wallaadhuma isii silkii malee itti kennee hadha deebi'eetiin kan haga ergeefiif haga ta'eefiif hin beekne tana yoo mallaqa isii tana nyaatu naman gubuu ciisana dhoobdee jechuudha. Sheekame sanirra maal jedha? Risiiti haga haddaanaa erguu dideetiin gara nagaa akkana godha. Risiiti baba ergeefi jira hundaana bira qabdu naan jedha. Ayaa ergiteefi birri meeqa si ergite? Birri riyaala Dubaay 6,800 na bira qabde. Isiin ammoo 10,800 bira qabette. 10,800 eega si bira qabaatte meeqa ta'a birri haga nagaa hayya risiitiifiti. Risiiti osoo hagadhaa hin finne maal jette? Cubbuun ta'u garuu akkana gaafa dubartiin sitti dheessite gara laafu abbaallee naa ta'i haadhallee naa ta'i firallee naa ta'i jedhee sitti dheesse anuu si amanee sitti hin dheesse gara laafu ati akkana yoo na nyaatte cubbuun ta'u an kanan na gubee bar kanatu na haasofsiisee kanatu na qaase malee anama Mariyamaa san amma fakkeenyaaf ittuu Mariyamaa sun naayyuu hin aarsilee jedhee Mariyamaan tokkoffaa waraqata illee sirreeffattee birrii biraa ixifii baaftee waraqata sirreeffattee dubbadhu maal jechuu barbaadde ati? Namni gaafa birrii sitti kennu tokkoffaa si maamaniidha. Maqaa namni kuni waan gaarii naa godhaa jedhee nama keessaa si amaniidha. Nama si amane san immoo ati amantaa isaa eeguu fi eeguu dhabuun nama guddaadha. Kan kun fakkeenya jechuudha. Hiriiruma keenya. Birriin fakkeenyaaf ijoolleen namni qarshii kun ijoollee kumii ta'uu jira. Digdama nama ta'u. Kanaa jiru amma digdama. Ijoollee nama argachuutu jira. Naa Saudara bira mana bisa bun. Tamana bira shisha deemne mana fi tuduyi. Kanan gone I don't know baka gabam baka saudara bitimi. Okay? Maalif sindere be ta chalisi akkuma sin dhageeffadhe na ko sin hordofe gaafa dubbira estu si dole yumi isille gaafa deemtu. Buleeti yaati faate ma sin gootu rakko guddaa si qabdu dhageeffadha faate la. Haati faate ma sin gootu birri kelle nafsi deebisa yoo birriin keen deebiin kun dura jiraata dhage awaan dibana so yoo birriin kee siin deebiin ID kee nafsi dale ree angoo nama ranka ubebe abdi mezolle hojii jiraannu abdi mana walitti dhiyaannu wale dirqama nama ranka bo na nafsi dale siisa mee rakkoon kee maal jennaan ebalutti madde dhabnaan jedhu akkana sabal na eeggat jedhee dhaqee ijoollee isa warra qaama wal beeku gaafate amananii jiran garuu immoo gadabii jedhineefi jirra haga guyyaa haganaa nu eeggadhu guyyaa saniin booda immoo deebii sii na jenneeni odoo guyyaa san bira hin gahin haadha faatee bira dhayxee ergarutti matte haadha faatee bira maaltu sii fide okay haga guyyaan sun ga'u maa obsuu dhabde erga dubara taatee nama birootti matte immoo dubbii bira kutte nu waan goonu qabu naan jedha jara kadhee baay'een ijoollee matunii sirnaan tokko jara kadhee dhiisa dubartiidha badii isii harma fudhataa irra dabraa fi laallee waan isa birallee jiru irraa fuunee nullee immoo birrii 200 ta'ee 500 gargaarree eega isiin boottu hangaruu dubartiin qaba gargaaru miti dookii dhee ajjeesa jirtuu danda'a gargaarree ID dalesiif jennee okkee itti bilbila wajjaasa wal dubbistanii bilbila wajjaasa kootu haati faatee kaayiroo jirtu maa siin gootu ijoollee tana guyyaa kiyya hojii isinitti dhufee isin eeggatu dubartummaadha dubartiin qalbiin isii hir'uu dhiifama jedhiini achi duuba fala keekee nadeen aadaa dubartii akkana gargaarummaa nyaadha yoo soo argeen kata nyaadha. Aya gara laafu waa siin jedhu an fakkeenyaaf Dubaayin keessa waan dalagamu ni beektaa namni tokko kafiila ta'eetiin nama waraqaa hojjechiisuudhaaf maal tokkodhaan kaayiroo jira malee icciitii Dubaayii hunda quba qaba.
ati yoo suuqii tokko yookaan ammoo wanna tokko banattee faarmaasii tokko banattee hojjettoota barbaada jettee dhattee gaafattaa waraqata sii kennanii nama haganaati waraqata hojjedhanii akka hojjettu hayyama sii kennan. Nama hojii sanuyyuu kan hin qabne nama irraa faarmaasii yookaan ammoo hoteela kireeffatee guyyaa haganaaf jedhee waraqata wanna sanirraa naannoo akkanaati waan akkanaa kana banadheeraa waan akkanaatiif hojjettoota na barbaachisa jedhee kijibee dhaqee qayyatutu jira. Kana wal beennaa bakka. Shamarran kennatu gara laafuma isaaniitiif donqooruma isaaniiti malee namoota kanneen osoo dhattee qaama seeraatitti anti ana osoo taate wallaahi gara laafu ana osoo taate xiyyaa gara biyyaa naa galchanii seeran qabuumi gara biyyaa naa galchanii waan akkanaatitu as keessa hojjetamaa jira naannoo akkanaatitti bakka akkanaatitti waan akkana hojjetaran jedhee macura isaanii baasee fuudhee seeratti. Qilee haaseranii. Maaliif? Na dhageeffadhu waa'ee mucattii kanarraa haasofte. Mucattiin waraqata ji'a afuriif itti kennatte. Eegalee gaafa bulii 10 itti kennite. Qaanuuna kaatar biyyattii jirtanii ji'a afuriif mootummaan hayyama gallattise. Inni hojjedha jedhee irraa fuudhe. Jiini sun yoo irra tare raamaan akka irratti deemu ni beekta. Akka irratti laakka'u. Seegalee amma mucattiin oduu isa eeggatu. Usuu baaba adan geessine qoyme rabbii jedhi qoy rasuuliin si qabee qoy kaabaan si qabee qoy sagalee inni qabuuf hunda barna bira jira bar kaabaan si qabee rasuuliin si qabee abbaa feete gaafadhu annuuraddiin jechuun nama kitaaba lallabu annuuraddiin jechuun nama masgida keessa dhaabbatee dawaa godhu annuuraddiin jechuun nama akkas jechuudha osoo jedhu